Akkam jirtan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kanneen guutuu addunyaa irratti argamtan nageenyi keenya kan jaalalaa fi kabajaa gaaraaf laggeen qaxxaamuree isin haa qaqqabu hojii irraa oduu guyyaa irraaf jenne isinitti himna oduu keenya irraa waliin aan Imaamuddin Ibraahimi haga xumura sagantaa keenyaatti nurraan fagaatinaan afeerraa keenyam. Biyya Saudi Arabia keessatti lammiileen Oromoo 350 ol ta'an mana hidhaa Shumeesii kan magaalaa muummee biyyattii Riyaad keessatti argamu keessatti rakkachaa jiraachuun dhagahame. Lammiileen kunneen karaa seera qabeessa ta'een daangaa biyyattii cabsuun Saudi Arabia erga galan booda biyyattii keessa jiraachaa kan turan yoo ta'u, poolisoota biyyattiitiin qabamuun mana hidhaa Shumeesiitti kan darbataman ta'uun beekameeti jira. Yeroo biyya Saudi Arabia keessatti dhukkubni koronaa haalaan dabalaa jiru kanatti mootummaan Saudi Arabia lammiilee kunneen mana hidhaa kutaa takka keessatti walitti qabuun yaaddoo guddaa nutti ta'ee jira jedhan. Hidhamtoonni Shumeesii irraa yaada nuuf laatan. Kanaan dura gara biyya teenyaatti nu galchaa jennee qaama dhimmi ilaallatu gaafannus deebiin tokkollee nuun qaqqabne jedhan hidhamtoonni kunneen akka jedhanitti torbee lamaaf elektirikii nurraa dhaamsuun oowwaaf akka itti jiraannu dhabnee jirraa kan jedhan. Sababii oowwaa hammaachuu irraan kan ka'e namootni baay'een dhukkubsachaa jira jechuun OJN'tti himan. Biyya Saudi Arabia keessatti manneen hidhaa garaagaraa keessatti lammiileen Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman hidhaa keessatti rakkachaa jiraachuun ni beekama. Torbaannan sadan darban keessa biyyootni galoo galaana Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa gara biyya isaaniitti deebisaa jiraachuunis ni beekama. Kanuma wal qabatee waxabajjii jaabara 2020 lammiileen Itoophiyaa 135 ta'an Saudi Arabia irraa gara biyya isaaniitti deebi'u gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii keessatti hidhaan miseensota paartilee morkattootaa irratti haalaan jabaatee jira. Guyyaa irraa hooggantoota paartilee siyaasaa ABO fi KFO obbo Indaaluu Kabbadaa fi obbo Tasgaayee Geetaachoo humnoota mootummaatiin butamanii hidhamuun beekameeti jira. Obbo Tasgaayee Geetaachoo itti gaafatamaa ABO godina Wallagga Lixaa kan ta'an guyyaa irraa ganama mana jireenya isaanii irraa magaalaa Gimbii irraa qabamuunis beekameeti jira. Obbo Tasgaayeen bara bulchiinsa TPLF badii tokko malee Oromummaa isaatiin qofa waggaa 10tti murteeffame mana hidhaa Qaalitti kan turan yoo ta'u, ammas bifa wal fakkaatuun badii tokko malee sababa miseensa ABO ta'aniif qofa qabamanii hidhaatti darbatamaniiti jiran. Paartileen kunneen biyyattii keessatti karaa seera qabeessa ta'een boordii filannoo biyyaalessaatti galmeeffamuun beekamtii mootummaatiin qabsoo karaa nagaa gochaa kan jiran yoo ta'u, kanaan duras mootummaan waajjiraalee paartilee kunneenii saamsuudhaan deeggartoota paartilee seera qabeessa kanneenii hidhaatti guuraa jiraachuun ni beekama. Mootummaan qabsoo karaa nagaatiin morkattoota isaatiin biyyattii keessatti gaggeeffamu ija shakkiitiin ilaaluurraan kan ka'e deeggartoota paartilee kunneenii hidhaa fi dararuu bira darbee gara hooggantoota paartilee hidhuutti fuulleeffateeti jira. Haa ta'u malee haalli kun biyyattii gara jeequmsaatti oofuu mala jechuun xiinxaltoonni siyaasaa garaagaraa yaada isaanii karaa miidiyaalee hawaasaatiin ifoomsaati jiran. Oduma ol qabateen godina Wallagga Lixaa aanaa Gaanjii keessatti hidhaa fi reebichi humnoota mootummaatiin hawaasa aanichaa irratti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufaa jiraachuun dhagahame. Hidhaa fi reebicha waraanaa biltsiginnaatiin hawaasa siviilii irratti gaggeeffamaa jiru irraan kan ka'e hawaasni aanichaa hojii idilee isaanii dhiisuun qe'ee fi qabeenya isaanii lakkisanii baqachaa jiraachuun beekame. Godinaalee Wallagga Lixaa fi Wallaggaa iddoolee garaagaraa keessatti sarbamiinsi mirgoota dhala namaa waraana mootummaan raawwatamaa jiraachuun yeroo garaagaraatti gabaasuun keenya kan yaadatamudha. Waraanni mootummaa ABO bosona jiru deeggartan isin shaneedha sababa jedhuun humnootni mootummaa hawaasa nagaa hidhuudhaan kaan ajjeesaa jiraachuun waan haalamuu miti.
Qorannaa sa'aatii 24 darbeetiin Itoophiyaatti namoonni dabalataa 176 vaayirasii koronaatiin qabaman. Sa'aatii 24 darbee keessatti qorannaa samuudaa namoota 5,636 kan hojjetame yoo ta'u, namoota 176 irratti vaayirasiin argamu ministeera fayyaa federaalaa Dr. Liyaa Taaddasaan beeksisaniiti jiru. Umriin namoota dhukkubichaan qabamaniitis waggaa 5 haga 90 ta'uunis ibsameeti jira. Namoota dhukkubichaan qabaman keessaa 116 dhiirota yoo ta'an 60 dubartoota ta'uunis beekameeti jira. Namootni vaayirasichaan qabaman lammummaadhaan 175 Itoophiyaanota yoo ta'an takka lammii biyya alaatii jedhan Dr. Liyaa Taaddasaan. Namoonni kunneen 98 Finfinneerraa, 33 naannoo Amaaraa irraa yoo ta'an 31 naannoo Tigraay, 7 naannoo Somaalee, 3 naannoo Oromiyaa, 2 magaalaa Dirree Dhawaarraa, namoonni 2 ammoo naannoo Affaarii irraa ta'uunis gabaafameeti jira. Waliigalaan qorannoo amma ammaatti taasifameen namoota 186,985 yoo ta'u, namoota 3,520 irratti vaayirasichi argamuun mirkanaa'eeti jira. Waliigalaan namoonni 2,839 vaayirasichi kan irratti argame yoo ta'u, wallaansa cimaa keessa kan jiran namoota 29. Namootni haaraan vaayirasicharraa dandamatan 75 yoo ta'an, waliigalaan kan dandamatan 620 ta'uun beekame. Gara biyya isaanii kan deebi'an nama 2 ta'uunis gabaafameeti jira. Namootni 60 vaayirasichi Itoophiyaa galuun erga baramee lubbuu isaanii darbus ibsi ministeera fayyaa irraa kenname ni ifoomsa. Egaan dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo kanneen guutuu addunyaatti argamtan OJN irraa oduu fi odeeffannoon guyyaa har'aaf jennee kan haga ammaatti nu faana turtan kana fakkaata. Odeeffannoo isinitti himuun kan isin waliin ture an Imaamuddin Ibraahimii. Odeeffannoo biraatiin yeroo biraa haga walitti deebinutti yeroo gaarii qabaadha.